fiiti as bakka sirbaatee see intala saalih taata cinaa barbaada itti bakka isheen quraana qaraatuuti intala argachuun ulfaata. Maaliif isheen isoo nama saalih barbaaddi? Yoo asuma irraa moo shubbisaa olla taate shubbisaanuma akka kee argatta akkuma shubbisaa dhuftetti shubbisaa gargar galta jechuudha bor. Bara teknooloojii keessa hojii hojjechaa waa qarachuu waa barachuun namatti tolu jechuudha. Saniifuu dhaamsisniif dhaamu waan kheyriirratti dubattiin jedhidha. Wallahi hanga fiite shubbisi ol bahi gaddeebii isamitti jechuudha. Ol bahi gaddeebii borgaruu gaabbitti jirta jechuudha. Kana nutti fakkaata. Isheen shurrubbaa qabdu shurrubbaa shurgufteetu shaggooyyee innaa sifachuu urguftuu dhugaadha. Dhiiga dargaggummaa kanadha. Inni dhiiraas gaafa amma mormi qoleen isa cabutti mudhiin isa cabutti gaafa wanna jedhu dhugaadha. Dhiiga kanatu akkas nama godha shabaabummaan. Laakiin shabaabummaa kee kana gaafa qabattee jette wallahi boritti gammadda malee hin gaabbitu. Boritti gammadda malee hin gaabbitu. Inshallah. Tokkoffaa rabbiif jecha jalqaba of gadi qabe. Yoo rabbiif jecha gadi of qabde jalqaba ilmoo keefis haadha manaa keetiifis maatii keetiifis kanatti tarraftu yookaan kanatti faayidaa qabdu jechuudha. Yoo san hin taane garuu hin danda'amu. Boleewwan keenya rabbiin hunda keenyaaf haa laaffisu. Namni waan godhuun balleessuudha miti. Sirriitti balleessina. Sirriitti waa hunda gochaa oolla. Laakiin garuu diinii irraa fagaachuun barumsa dhiisuun waanuma hin taane fafa. Eenyu bor ijoolleen keessirraa fuuchuu deema. Ijoolleen koo bor fuuti diinii kana gaafa jette eessa ganaa dhaqxe akka durii baalee dhaqii qara'ii durata akka jedhama biyya keetti baalee faatti qaraamaa walloo kamisee faatti qaraamaa jimmatti faatti qaraamaa amma yeroo akkasii immoo hafaa jira qarii adeemanii qara'uun teknooloojiin babal'atee hafe garuu har'a ijoolleen kee ijoollee diinii si ta'uudhaaf yoo ati har'a jabaatte ati jabaatu taana zurriyaan si keessaa baasu akkuma sana bar ilmi si keessaa baasu sanuma ta'a jechuudha. Yoo ati waaqa qammaste inni immoo waan ati qammaste kana diinii kana galmaan sii ga'a. Laal yoo sirraa mi'aasaa jalqaba qammasedha galmaan sii ga'a. Miidhaa lama yeroo baay'ee yoo abbaan tacaawachii kubbaa taphata taate taphatee yoo xiqqoo achiis taate ilmoon immoo sana caala taati. Yoo inni akkas diinii kana waan jajammaree kitaaba tawhiid usul salaasaa kana wanti jedhe mana keessatti socho'u taate maaliif jalqaba irraa argiti ka? Amma ijoolleen mana keessatti gaafatti salaata Allahu akbar te bultii 5 salaatte isheenis dhaabbate Allah jetti ijoolleen agartanii intala koo tokko jette amma Allahu akbar gaafa salaa jabaru abba balaa buufti mana keessa jechuudha bakka dhuftee lafa fufuqooti maaliif kun waan ati mana keessa deddeebaltii gootuuf anis sifaanan godhaa jechuu ishiiti amma isheedhaaf nuuf hin galu malee anis sifaanan godhaa jechuu ishiiti maaliif yeroo hundarra deddeebitee waan argituuf yoo ati yeroo hundumaa kasuyuudii gootu taate yoo ati yeroo hundumaa raka'aa gootu taate yoo ati yeroo hundumaa quraana qaratu taate ijoolleen sumarraa laalte jechuudha. Ijoolleen godhii miti ijoollee kan wanne dhan godhanii agarsiisan gaafa teessi quraana yeroo hunda qaraate yeroo hunda quraana qabattee teessifaan yoo ati silkii yeroo hundumaa qabatte ijoolleen silkii yeroo hundi sifaana qabattee teessi kun beekamaadha. Ijoolleedhaan godhin jedhani godhanii agarsiisan malee. Yoo ati yeroo hunda salaatti taate ijoolleen salaatti irratti guddatti jechuudha bakka irratti guddatti sinii galee soo ijoollee keessan maalirra guddistu. Yoo warra ijoollee guddisaa hin jirre bor maalirratti maalis nirraa argee akka guddattu barbaaddu ijoolleen keessa. Wallahi tokko keessa asirra baase mee akkamitti guddisa ilmoo barbaadda jettee su gaafatte. Wallahi ilmoo kiyya kan quraana haafizal quraaniin ta'u kan kitaaba ulamaa akka ta'uun barbaada jette abbaan barbaadde sirba feedee dhaggeeffattu. Abbaan barbaade dhiirtirree inshaAllah rabbiin umar kiyya ilma aalimaanaaf haa taasisu beekanaaf haa taasisu haafizanaaf haa taasisudha malee akka koo kan shubbisu akka koo kan akka barbaade sirba dhaggeeffatu namni siin jedhu jira tokko hin jiru bar abbaan fedhe sirba dhaggeeffate abbaan barbaade waan ta'e garuu ilmoon kee cal jedhee dhumaarraa haafiza siif hin ta'u har'a keetu nama diinii siif hin ta'u ilmoon kee yoo ati diinii irratti of qabdee jette sirraa ilaalaa guddata baqa. Yoo san hin taane akkuma saatatti suma laalata sumarraa guddata gaafanni waan ati hojjetan dalagin jechuun hin dandeessu ofii keeyyuu gochaa harta waan taateef. Saniifuu ilmoon koo haalima akka ta'u beekaa akka hin ta'u barbaada ka jette unkaan ilmoo kee haati manaa kee haadha manaa akkamii barbaaddaa jedhan tokko haadha manaa rabbiin sodaattu saaliha kan taate kan ilmoo ishiitiin madrasaa taateen barbaadaa siin jedha dhugaadha. Namni hunduu kana barbaada haadha manaa caffartu wallahi zafaanyiin beektu sirbaan warri sirbaan kun otoo haadha manaa akkamii fuuchuu barbaada jedhaniini kan rabbiin sodaattu kan salaattu kan abbaa manaa ajajamtu siin jedha malee kan sirba dhaggeeffatu kan naanna deeggartu siin hin jedhu li'annahu
faayidaa kan qabne hin beeka. So haadha manaa saalih argachuudhaaf yookiin haadha manaa killee yoo ati kan fuutu sun saaliha ta'uudhaa baate haadha manaa saaliha godhachuudhaaf maal gochuu qabda? Ofii keetti saaliha ta'uu qabda jechuudha. Waan ati hojjette isheen hojjechuu qabda. Ofii kee kana hojjechaa isheedhaan hin hojjetin jechuun ulfaata mana keessatti. Kabbaar no kabbaadeedha. Ofii kee sirba dhaggeeffataati sirba dhaggeeffataati saaliha ta'eeti haadha manaa bareedduu naate jechuun hin ulfaata mana keessatti. Ofii kee sirba dhiistee kaatee otee malee. Ofii kee waan rabbiin hojjenne hojjetaa haadha manaa keetiin hojjete jechuun ulfaata. Ofii kee kaatee agarsiista. Si galee maaliif akkas goota jettee haadha manaa kee adabachuuf illee sirraa bareeda. Waan ofii kee gochaa hin jirre waan taateef jechuudha. So namni haadha manaa saaliha barbaadu haadha manaa madrasaa ijoollee taatu barbaadu har'arraati bakka gaariitti waan gaarii argatanii bakka fokkotaatti waan fokkotaa fudhatanii kanaan amanaa jaallattanis jibbitanis bakka gaariidhaa waan gaarii fudhatta bakka fokkotaarraa waan fokkotaa fudhatta. Tole qodaa wayii bituudhaaf deemte bakka mustaamalaa wayii deemte waan mustaamalaa argatta. Yoo bakka qoshaashaadhaa fuuchuudhaan qoshaashaama fudhatta. Laakiin bakka gaarii bakka qulqulluu oolta taanaan waan bakka qulqulluu jirtu sana fudhattee galta jechuudha. So oolmaa keessan bakka gaarii bakka qulqulluu yoo godhattan bakkuma qulqulluu sana maal fudhattu? Waan qulqulluu argattu jechuudha. Example namoonni tokko waan jarri gochaa jiran tokko jechuun waan rabbii namatti fidu ilmi rabbii subhaanahu wa ta'ala bakka garaagaraatti wal nama barsiisaame. Maybe mana barumsaatti wal barattaa bakka dalagaatti wal barattaa I don't know bakka garaagaraatti yookiin bakka cidhaatti ta'uu mala bakka garaagaraatti wal barate kan wal fuudhu hedduu jira. Ammoo irra caalaan subhaanallah yeroo ammaa keessatti inni illee quraana qaroo dhaqee ishee illee qaroo dhaqxee akka tasaa kan wal baree wal fuudhaa jiru hin jiru. Laal intala quraana qaraatu yoo barbaadde intala saaliha barbaadde bakka isheen itti saaliha jirtu sana yoo quraana qaraatee teessee argite qofaadha garachiifuuti. Malee ofii keetii as bakka sirbaa teessee intala saaliha taate cinaa barbaadaa itti bakka isheen quraana qaraatuuti intala argachuun hin ulfaata. Maaliif isheen isoo nama saaliha barbaadde nama gaarii barbaadde isheen isoo iyyuu. Isheenis achuma keessaa isa qaroo barbaaddetti malee as teessee nama alaatti naa fidaan jettu. Gaafaati nama wayii jira siin jetti isheen kan barbaaddu nama akka ishee quraana qaroo ka qaraasisu ka dhaggeeffatu ka baratu sana barbaade nama waa'ee jira akkasitti kan wal fuudhaa jiru. Bakka gaarii sana ooltan waan gaarii argattani. Yoo asumarraa immoo shubbisaa oolla taate shubbisaanuma akka kee argattaa akkuma shubbisaa dhuftetti shubbisaa gargargalta jechuudha bor. Maaliif simmeetiidhaan wal fuutee qaba. Innaa isheen shubbistee mataa ishee urguuftu argite bakka mataanuma ishii sana isheen wannettu gaafa argite bukkee geesse gaafa kanii lama sadii nikaa godhatte mataa qaqqabatte bakka asigee bukkee tumurte jechuudha. Mataa sanaa fi shubbisa sanaaf fuute waan taate gaafa guyyaa lama sargiin gaafa guyyaa tokko gaafa millaa ishii lama wajjiniin shubbisaa argite sana bakka hanga akka shubbisaa sana waliin shubbistee argite waan taateef ammanumaan fuute waan ta'eef sinii galee sirriin na hubadhaa. Wanna itti fuuteef shubbisuma sana isheen shubbistu sana argitee fuute waan taateef jechuudha. Gaafa dhuftee bultii lama sadii shaggooyyee sii taphatte khalaas waan ilaalte sanaaf waan gammadde sanaaf argitee taa jechuudha. Dubartiin illee akkasuma. Dhiira yookiin akka hidhii isaa ilaaltee yookiin haasaa isaa ilaaltee waan tokkoof lapheen ishee itti cabuu ni mala. Isheenis sanuma. Garuu dhugaa keessa galee diiteeloo laallee dubartiinis dhiirris wanti jarri barbaadanii waan bor ittiin lamaan isaanii fullaasisu malee isa isheen har'aas irratti baatee shubbisaa turte gaafa mana dhaqee jedhe akka isheen guyyaa tokko baatee shubbisne stooppisiin jedha. Maaliif sumaan si argatee dhaqaa shubbisaa. Okay shubbisaa dhaabsisee haa jennu rabbiin isaa qallee jechuudha. Shubbisa isheen gaaf sana shubbistu sana argatee of harka galchee akka isheen lamata baatee shubbisne yoo godhe maal godhe intala kana harka galchatee miti tole nama biraatiif akka shubbisne godhe. Garuu hoo mana keessattuu maal godhaafi jira maal gochaafi jirti isheenoo. Meebi isheen illa kuma kana. Harkaa sila gochaa turtu dhiisii jettiin dhiisan. Tole mana keessa amma wanta haaraa maaltu argama. Quraana qara'uun silaa hin jirre. Hadiisa siiraa walitti himuun sila hin jirre. Salaannoo sila hin jirre. Maaliin immoo walitti hafamame. Silaa mana keessa yeroo hundaa akka durii shubbisamu. Shubbisaa mana keessa shubbisturra gombisaa mana keetti wal gombisantu caala.
warri shubbisaa ol fuudhu. Akka achitti shubbisaa turan osoo hin taane mana keessatti ji'a sadiitti al tokko shubbisan ji'a isa haftee hundammoo wal gombisaa oolu. Dullaadhaan qofa osoo hin taane arrabaan ta'uun hin mala, ijaan ta'uun hin mala,